Ekati badawanu fi ekati malu jira bani radio jakati ekana badawanu fi ekana abbatu ekatawanu fi barana Odobekani akalubunko sijalatu Odobekani akalubunko sijalatu Jirachunke gati lubuki yale akana jantu Silana wani odobekani janoko Si ekuda faka orekde oregam tulubunko Si ekuda faka orekde oregam tulubunko Abdatani lentu burasani gadi asani gange almitu ergatani kandan damatin karre sani ragle kufe kanjala laballe subay hammam tuqatafe adugana mambane galgala galal egani ani fiatim bannu bisani badani Akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni WBC adde Amaanee Badhaasoo Dr. Hashim Ademii fi ani samaan garee taanee si waliin turtii goona. Adde Amaanee waan tokko keessattuu dorgommii godhuutti jirti. Dorgommii sanirratti gargaarsa akkamii barbaaddi namni kenna immoo muuxannoo Amaanee irraa maal barata kan jedhu irratti xiyyeeffannee turtii goona hanga xumuraatti nu waliin tura. Amaanee fi Dr. Hashim mana dhufu yooyyaa. Ana hedduu galatoomin affeeruu keetiif. Amaan galatoomin. Ulfaadhaa keessattuu Amaaneen Hashimillee nama WBCT fi nama haarawaa miti as keessatti proogiraama adda addaa fayyaa irratti xiyyeeffatee yeroo dheeraadhaa fi talagaa nu gargaaraa waan tureef gumaacha adda addaas godhaa waan tureef Amaaneen yeroo jalqabaatiif dhiyaatte. Amaanee daawwattootaa fi hordoftoonni WBC carraa hiree adda addaatti bakka garagaraatti yookaan ammoo keessattuu sochii ati qabsoo Oromoo keessatti godhaa turteen wal qabatee namni hedduun fuula si beeka. Haa ta'u immoo wal baruun barbaachisama waan jedhamuuf akka gabaabsiteetuma bartuu hiree kanatti fayyadamtee carraa sii kenna. Amaan hedduu galatoomii WBC illee hedduu galatoomaan affeeruu keessaniif. Maqaan kee Amaanee Badhaasoo. Ani yeroo hundaayyoo jalqabu ani ijoollee baadiyyaatiif hin jedheetiin jalqaba. Naannoo aanaa muneessaatti dhaladhee baadiyyaa jechuun daa'imummaa kiyyatti biyyaa bahee biyyaa yoo bahu rafiijii ture Keeniyaatti. Keeniyaa ture aga umrii 13 achitti Dr. Hashim illee achuma beeka yeroo xiqqoo jechuu. Achiin booda Minisootaa dhufee umrii 13 irraa asuma jira jechuu. Minisootaan akkuma isin beektan hawaasa guddaa qabna asitti. Hawaasa guddaa qabnaa, maatii guddaa qabnaa, asitti guddadhee barnootas asuma deemee haga yuunivarsiitii ga'utti. Yuunivarsiitii nan deeme Hamlin Yuunivarsiitii jedhama. Distriktii Makiyyaa keessaa distriktii 4 achitti siyaasa baradhee. Osoo achiin ga'inis qooda adda addaa hawaasa keenya keessaafis hawaasa Minisootaa illee qooda guddaa fudhee kaampeen kan jedhamu tokko electoral kaampeenii keessatti amma waggaa 11 dalagaa ture. Garuu hawaasa keenyas pirezidaantii waldaa dargaggoo Oromoo kan Minisootaa yeroo baay'ee aadaa keenyaa fi eenyummaa keenya mul'isaa turre guddataatiin jechuu. Hundinuu haayiskuulii ture yeroo san haayiskuulii kaallajii turre. Achitti hiriyoota kiyyas baradhee achumatti gartee ijoollee adda addaa wal jajjabeessineetumaan jaalalaaf kabajaan wal guddisne jedheetiin yaada. Achiin itti aanee immoo waldaa dargaggoo Oromoo kan addunyaa OYA kan jedhamus pirezidaantii ture. Achitti aanee immoo waldaa qorannoo Oromoo Studies Association kan jedhamu boordii keessa ture. Sanis osoo godhaa turu kaampeenii adda addaa City Council ta'ee State House, State Senate
Congress, congressional, fi dhiyootan ammoo bara 2020 presidential campaign jedhama presidentii vice presidentii qofa osoo hin ta'in up and down the ballot ka jedhamu tokkotu jira warri demokraatii akka mo'atuuf baay'ee qooda guddaa fudhadhe jechuu hooggantummaan Minnesota keessatti. Amma immoo akkuma isin beektan yookiin dhageettan congressional barcuma federaalaa districtii 4 dorgomaa jira. Wanti ani irratti xiyyeeffachaa jiru fuuldura haa deemnu. Haalli tanaan dura itti deemaa jiru uummata keenyaaf nama hundaaf hin dalagu. Waan haarayaa waa'ee economic justice, environmental justice, racial justice kan mirga nama hundaa eegu kan fuuldura biyyaatiin ta'ee fuuldura namaatiin ta'eetiin the American dream ka jedhamu kan nama hundaa kennuu danda'u ajandaan kiyya fuuldura namaatii ajandaan kiyya namni hundinuu nagaan haa jiraatu osoo rakkatiin jechuu saniif hedduu gammadeera hawaasni keenyas baay'ee gammadee hawaasa keenya qofa osoo hin ta'in hawaasa Minnesota fi hawaasa progressive movement ka jedhamu kuni qabsoo guddaadha hawaasa tokko qofaa fi miti biyya tana biyya Ameerikaa akkamitti fuuldura deemsifneetiin akka biyya jabduu taatu akka uummanni isiillee jabaateetiin namni hundi nagaa bilisaa fi jaalalaa fi gartee osoo rakkatiin jiraatu kana ijaaruu fi baay'ee gammadeera. Kanaafuu hedduu galatoomii taayiminaa kennuu keetiin. Ulfaadhu Amaanee mee gara Dr. Hashimitti dhufne dura namni tokko keessattuu biyya baadiyyaa dhalatee guddate ani baadiyyaa dhaladhee guddadhe jedhee dubbachuu xiqqoon saalfataa ati ofitti amanamummaa akkana kana eessaa fidde akkanatti namni ani baadiyyaa dhaladhee guddadhe jechuu dhugatti namni hunda jechuullee waan namni tokko akkasitti hin dubbatu. Gaafii bareedaan baadiyyaa dhalachuu kiyya baay'ee itti boona. Maaliif yoo seete baay'ee achi hin turre garuu baadiyyaan I think bakka jaalalli jirtu, bakka jabini jiru, bakka maatiin keenya especially maatii qotee bulaa irraa yoo dhufne bakka itti dhalatanii anaa fi dhugaa bakka fedhes deemu san dagachuun fedhu. Halkanii guyyaa yoo barcuma federaalaa fi Ameerikaa keessa fiiguun waan salphaa miti garuu halkanii guyyaa na jabeessu yookiin hamilee naaf ta'u maatii keenya kan baadiyyaa jiru yookiin origin bakka itti dhalattee fi maalirraa akka dhufte dagachuun anaa fi it's not an option. Sani kana jabeessu, sani kana boonsu. So naaf hin galu namni yoo saalfatu xiqqoo maal akka ta'e hin beeku. Hedduu galatoomii dhugatti waan bareedaa kaastee namni hedduun nullee muuxannoo akkanaa kana wanni finnee nama adda addaa yaada marii wanni kaasnuuf namni keenya asirraa ofitti amanuu akka baratuuf baadiyyaatti dhalatuun hammeen akka taane gaarii akka ta'e waan nama jajjabeessu akka ta'e namni immoo qilleensi baadiyyaallee baay'ee bareedaadha. Bara 2018 achi dhaqaa ture. Saniifillee itti boona jechuun kiyya qilleensi isaatis kama baadiyyaa wayya. Hedduu gaariidha. Ulfaadhu Amaanee ani gaafilee qabu tokko ka already tuttuqxeeni jira. Haa ta'uti immoo keessattuu baqataa ta'anii Dr. Hashimii hireen kennaa baqataa ta'anii dubartummaanis achirraan dhiibbaa mataa isaa qabaachuu numa danda'a. Haa ta'u Ameerikaa keessatti biyya alaa keessattuu biyyoota guddatan keessatti haga hunda ta'uu baatus amma hin mul'anne nama namni godhuu hin dandeenye jiraachuu numa danda'a. Achirraan ammoo keessattuu hawaasa akka keenyaa hawaasa Oromoo sochii siyaasaa biyyoota adda addaa keessatti qooda fudhachuu hin qabu namni keenya hedduuni. Kunniin walitti dabalamee Amaaneen kana hundaa cabsitee achi keessaa bahuun kuni maalirraa madde? Amaanee gaafattemi? Amaanee gaafiin kun siifi. Anaafi Haashimiifse. No, dhugaa gaafii bareeda maaliif yoo jette ammas chaalenjii baay'eetu jira. Chaalenjiin tokko lama miti. Garuu dhugaa nama eebba qabu maaliif hawaasni asii hawaasa guddina nama maatiin qofa guddisee miti nama hawaasni guddisee. Guyyaa tokko namni tokko hin dandeettu naan jedheen beeku. I think
haasaa akkasiin xiqqeessuun mallu maaliif yoo jettee osoo amma hin dandeettu ati dubartiidha ati bakka kanaa dhufte osoo akkas jedhamee halkanii guyyaa akkasitti haasaa akkasii jala osoo guddadhe I think natti ulfaata jedheetiin yaada. Garuu halkanii guyyaa maatii kiyya ta'ee hawaasni kiyya ta'ee hin dandeetta naan jedha maayinsatii saniin guddadhee so waan tokko hin danda'u jedheen beeku. Itti aanee immoo nuti namni baqataa taanee biyyaa baane responsibility guddatu nurraa eegama. Maatii keenya haala adda addaatiin deeggaruu, hawaasa keenya haala adda addaatiin deeggaruu. Ani immoo daa'imummaa kiyyarraa haga guddataa ture qoonni kiyya maal fakkaata uummata kiyyaa fi biyya kana ka mana naa kenne, ka safety naa kenne, ka security naa kenne dhugaa Ameerikaa hedduu jaaladha sanirraa kan ka'e yeroo tokkoffaa gammachuun kiyya biyya kanatti safe ta'uun kiyya biyya kanatti. So guddataatiin biyya kanaaf maaluma godheetiin deebisa kan jedhu tokko baay'ee itti yaadaa ture. Sanii waliin makatee Oromummaan keenyas haala biyya kana dhufnes hundumaayyuu responsibility guddaa fudhadheera. Siyaasaan anaa fi hawaasa, siyaasaan anaa fi maatii, siyaasaan anaa fi dubartoota waan ijoolleedha. Waa'ee biraa yaadu dhugaa halkanii guyyaa maaliif siyaasaa keessatti maaliif hirmaatta naan jedhan namuma waan nama jaaladhuuf akka jarri rakkatan hin fedhu. Anis baqattu yoo taatu baay'ee rakkatteetiin bakka tokko geetta. Ani privilegii qaba amma nagaa jira amma biyya bilisaa jira akkamitti hawaasa kiyyaaf uummata kiyyaaf biyya kana kan waan hunda naa kenneetiin jaalalaaf bilisaan na guddise maal godhuufii qaba kan jedhurraa kan ka'e siyaasaa keessatti hirmaadhee garuurra guddina jaalalarraa dhufaa ulfinnarraa dhufaa hawaasni keessi jabeessaa sanirraa dhufaa. Kanaafuu yeroo baay'ee yoo haasofnu especially gisee dargaggoo keessa turrus wal jajjabeessaa kan jedhu tokko. Wal qaqqabuun baay'ee nama miidhuu danda'a especially dubartoota hin dandeettu baay'een haasa'ini mataa qaqqabadhu kan jedhan sana akkasitti hin guddanne yeroo hundaayyuu maatii keenya keessatti hin haasoftaa yaada adda addaa qabnaa waliin teennee yoo yaadni keenyas tokko hin taane baay'ee maaliif akkas yaadda kan jedhu sana amala akkas irraa guddadhe. I think that's really powerful because mataa kee bilisa godhaa fuuldura keellee opportunity baay'ee sii bana jechuudha yoo ofitti amantee yoo maatiin keessatti amane yoo hawaasni keessatti amane. Galatoomii Amaanee walitti deebinaa ammaa fi Dr. Hashim wanni itti dabaltu yookaan Amaaneedhaaf wanni kaastu jiraate na harkaa fuudhe. Well, adda dubbiin ka Amaanee fi ani dhugaatiin jedha namoota gaafa Amaaneen Congress gaafiin fiiga jettee dhagahee gammade keessaa tokko. Tokkoffaa maaliif hoo jettee sirra umriidhaan illee sirra taraa yoo isiin xiqqoo isii beekaa yeroo Keeniyaatti jechuu asitti iyyuu miti Keeniyaa beekaanii maatii isii guutuu beekaa kaasiillee kaachiillee beekaa. Kabraa ammoo wanti na gammachiise tokko namni ati beektu namni ati dandeettii nama sanii beektu duuba nama sanii yookaan background nama sanii beektu yoo ammoo fiigeellee yoo waan kana injifate uummata kee dandeettii isaatiin fulli akkaataa waan fedhii kenna hunda nama beeku. Nama maatiin isiyyuu bu'aa bahii meeqa keessa dabree as gahe. So Amaaneen dabruu yookaan ammoo injifachuu jechuun akka waan ani injifadhee akka waan Oromoon hundi injifattee waan laaluuf baay'ee gammade dhugaas jedha Amaan. Kabiraa ammoo Minnesota keessa yoo xiqqaate Oromoon 40,000-50,000 jedhanii yaasan nama tokko ofiisa keessaan qabu. Imagine. So maybe state biraatitti namni ho'i I think Senate haa ta'u namni fiigee hin jirre na fakkaata kanaan duratti. Garuu Amaaneen at least I can waan lama sadi waamna. Tokkoffaa she is young. Gaappii uummata keenyaa fi uummatoota biroo minority jiran walitti fiduu dandeetti. Sagalee keenya ka yeroo mara argitee miidiyaa addunyaa irrattis yookaan ammoo especially stage Amerikaa irratti sagalee hin arganne osoo isiin dabritee bakka tokko geettee
ummata keenya qofa osoo hin taane ummata biraatiif hin taati nuuf ammoo ofii kaisii waan ta'eefi akka anaa dubbattutti dhukkuba kiyya akka waan isiin naa dubbattu waan amanuuf dhugaa akka malee gammadee. So ani isii akkuma maatiitti illee ilaala malee akka nama bareetti illee ilaalu just because I know her from young age and ummata keenyaaf kun carraa guddaadha. Namni keenya martuma akkasitti ilaalu waan baay'ee isii irraa dhageenya. Fafurtamu maybe gara dhumaa irratti illee gaafii hin qabaa fi akkasumas ammoo jechuudha waan dabaluu qabu qaba. Galatoomaa. Bareeda ulfaadhu Dr. Hashim hiree Amaaneedhaaf ni kenna. Amaanee egaa haasaa waan hedduu ammallee yaada Dr. Hashim dubbate kanarraa Amaaneen bifa adda addaatiin muuxannoodhaan haa ta'u barnootaan haa ta'u sochii adda addaa waan adda addaa keessatti godhaa turteen sadarkaa kanatti koongiresii mootummaa Ameerikaa keessatti hirmaachuudhaaf muuxannoo ga'umsa akka qabdu akka waliigalaatti barnootas muuxannoos akka horattee jirtu ifaan ifatti mul'ataa jira. Dr. Hashimis turtii yeroo dheeraa wal beektan waa hedduu kaaseetti dabalee ammoo keessattuu hawaasni Oromoo baqataan akka kennaa kun nama kenna bakka adda addaa keessatti siyaasa keessattuu mootummaa keessatti qooda akka fudhatu jajjabeessuun barbaachisaadha. Akka ka'umsi Amaaneen godhatte kuni nama hundaafiyyuu muuxannoo akka ta'u Ameerikaa qofa keessatti utuu hin taane Kaanadaa keessatti biyyoota Yuurop, Awustiraaliyaa biyyoota garaagaraa keessatti namni kenna bakka jirutti qooda fudhachuun hawaasa bal'aa taanee qoonni nu biyyoota siyaasa biyyoota garaagaraa keessatti qabnu xiqqaa akka ta'e yookiin immoo akka hin jirre Dr. Hashim tuqee. Dabalees ammoo Amaaneen dubartootaaf keessattuu dubartoota Oromoo qofa utuu hin taane dubartoota baqataatiif nama gurraacha ta'anii baqataa ta'anii kun hundinuu leerii mataa isaa qabaa chaalenjii mataa isaa akka fidee dhufutu jira. Amaaneen kana hunda cabsitee achi keessaa bahuun dhugatti waan dinqisiifatamuu qabu. Dubartoonni fi dhaloonni ammaa fa'aa Amaaneen irraa maal baranii qofa utuu hin taane waan Amaaneen dalagde kanarraa akka kaka'umsaatti fudhatanii wanni isaan godhuu qaban yookaan ammoo godhuu danda'an yoo jiraate Amaaneen yoo yaada qabaatte hiree isii kenne booda ammoo gama sochii amma godhaa jirtutti ceenaa. Amaanee hireen keeti. Hedduu galatoomii yeroo baay'ee waa'ee roadblock jedhamu tokko afaan Oromootiin caccabseetu maasaa. Roadblock jedhamu tokkotu jira akka dubartii Oromoo qofa osoo hin ta'in dubartii Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in Afrikaa qofa osoo hin ta'in dubartummaa biyyuma kana keessa ta'uun chaalenjii baay'eetu jira. Garuu nuti martinuu I think wanti an balbala cabsee seeneef nama anaan dura dhufetu jiraami namoolee baay'ee ka baay'ee rakkateetiin akka balballi nuu banamu nu godhe saniif jarra hedduu galateeffachuu qaba. Maaliifoo jette osoo jarri balbala cabsuu baatanii nuti seenuu hin dandeenyu. Amma of course we have a long way to go karaam ganaadha. Ammuma jalqabne garuu wanti an jedhuu fedhu irra guddina rakkoo kana osoma beekanii ufitti amanuu qabani. Ufitti amanuu qofa osoo hin ta'in rakkoo kana osoma beekanii opportunity soquu. Amma yeroo baay'ee waa'ee fuulduraa yaadaa fuulduraa haasaa. Ani amma dorgomaa jira yoo mo'adhes ana qofa akka ta'uun fedhu. Ijoolleen nu duuba dhuftu baay'ee jiraachuu qabdi. Kaangiresii qofa osoo hin ta'in Civil Council, State House, State Senate. Kaanaadaa yoo ta'an biyya feetes ta'u hooggantummaa dubartootaa baay'ee nu barbaachisa. Nuti akka dubartiititti akka nama siyaasaa keessatti ofiif qofa balbala cufannee dhiisuu hin dandeenyu. Akkamitti nama baay'ee akka nu faanaa deeman yookiin nu afoo deeman. Anamma ijoollee dubartoota Oromoo yookiin dubartoota Itoophiyaa baay'ee akka ana taraf fedhaa, akka waan an balleessarraa baratan fedhaa, akka ana laalaniitiin na dubbisanii haala kamiin achi bakka san geettee akkamiin nu deeggaruu dandeetta naan jedhan fedhaa. Adda kiyya hin jiru jechuu kiyya. Akkasitti deemuu qabna. Especially challenging baay'ee waan nu mudatuuf akka dubartoota wal bira dhaabbannee ajandaan keenya tokko ta'eetiin baay'ee wal deeggaruu qabna. Waliin ce'uu qabna adda osoo hin ta'in waliin ce'uu qabnaan immoo commitmentiin kiyya
jiruu kana keessatti akkamitti dubartoota jabeessaa, akkamitti dubartoota deeggaraa, akkamitti waliin dalanneetiin addunyaa jaalalaa yookiin siyaasaa jaalalaatitti amanaa, akkamitti siyaasaa san guddisneetiin dubartoota qofa osoo hin ta'in, especially generationii haarawaa kana dhiiraaf dubartiillee hundumaayyuu akkamitti wal jajjabeessinee wal bira dhaabbannee bakka tokko geenna. Sanirratti I think xiyyeeffannoo baay'ee qaba. Garuu mataa wal qabataniitiin ofitti amanu. Sanirraa jalqabaame yoo ofitti namanne namni baay'eellee sitti amanuu hin danda'u. Itti aanee immoo nama opportunity argatee nama akka anaa ta'ee nama biraa nama siyaasaa keessa jiru yookiin bakkuma adda addaa keessa jiru siyaasaa qofaa miti. Bakka adda addaa jiru akkamitti dubbisteetiin atis hawaasa kee guddisuu yookiin jiruma kee jiruu maatii keetii guddisuu wal deeggaruu qabna jechuudha. At the end of the day wal bira yoo dhaabbanne nu hundinuu bakka deemuu feenu deemuu hin dandeenyu waliin deemuu qabna jechuudha. Ulfaadhu Amaanee yeroo qabnu waliin Dr. Haashim sii kenna irra caalatti Amaaneen maalirratti xiyyeeffattee hojjetti yoo dorgomtee mo'atte maalirratti xiyyeeffattee hojjetti karoora akkamii qabdi keessattuu hawaasa bakka buutee dorgomaa jirtu kana karoora akkamii qabdi maalirratti xiyyeeffattee dalagdi kan jedhutti focus goonee yoo haasofne bareedaadha si'a. Dr. Haashim wanni itti dabaltu yoo jiraate yoo yaada Amaaneedhaa dhiyeessisoo jiraate reesiikna. Unmute godhadhu. Isin maan akka gaafii biraa deebistuuf carraa kennaa fi kunis kun beekamaadha waan dura ta'an jedhellee uummanni keenya carraa argatee carraa kana fayyadamu akka qabu nutti nuun beekna. Uummanni keenya akkamiin bira dhaabbachuu qaba? Uummanni Oromoo haa ta'u yookaan immoo minorities namni Afrikaa irraa dhufe namni ammoo biyya kanaallee keessumaan uummanni Oromoo akkamitti maaliin si gargaaruu qabaa atammoo maal isaan irraa Mee sanitti dhiifama afaanii si qabe sanitti ceenaa dursa garuu eessattillee buufata akkamitti dorgomtaa ka jedhullee oduu kaaste namni hundi yoo nu banne ta'e sanillee kaastee gaafii Dr. Haashimitti duceeti. Haa ta'u nama bakki itti dorgomaa jiru Ramsey County fi Washington County wal makaadha. Congressional Districtii afuridha. Namni amma achi jiru Congresswoman waggaa 21 achi turte. Siyaasaan isii ka duriiti, siyaasaan kiyya ka haarayaati, ka uffunduraati, ka ummata districtii kennaa qofa osoo hin ta'in steeta kennaaf biyya kenna uffundura deemsisu. So saniifuu dorgomuu kiyyaa fi baay'ee gammadeera. Itti amanas akka mo'achuu dandeenyu shakkiit akkas hin qabu maaliif yoo jenne waggaa 11 olii districtii kenna keessatti haala adda addaatiin organizii godhaa ture, ummata kakaasaa ture, ummanni siyaasaa akkamii akka ijaaruu qabnu halkanii guyyaa irratti dalagaa ture, ummanni keenya akka qophaa'ee visionii haarayaaf districtii kennaaf steeta kennaa baay'ee amma deeggarsa baay'ee waan arganneef sanirraallee ibsa jedheetiin yaada. Districtii afuri Minnesota yoo Google gootan baay'ee isin mul'isa Ramsey County hundaa fi Washington County cinaa waliin makaa jechuudha. Itti aanee haala kamiin nu deeggartan. So aniin candidatiin kiyya baay'ee adda. Maaltu adda godhee warra corporationii, warra big pharma, warra military defense industry jedhamu, warra corporationii irraa maallaqa takkasiin fudhadhu jedheetiin waadaa seene. Maaliifi yoo Washingtoniin deemtu yeroo baay'ee nama maallaqa irraa fudhattuu deebistaa waan namni sun siin jedhe yookiin interesting sun siin jedhe deebistaa. Ani akka nama siyaasaa jaalalaatitti amanuu, siyaasaa ummataatitti amanuu, maallaqa jararraa fudhee dalagaa ummataan dalagu kan jedhurraa kan ka'e ummatumarraa working class maatiirraa maallaqa jaraatiin mo'anneetiin Washington yoo deemnu rakkoo baay'ee jara ga'uu, especially economic justice, environmental justice, racial justice, rakkoo tanaan dura irratti hin dalagamne, rakkoo baay'ee ignoredii ta'e sanirra waan dalaguu fedhuuf waadaa san seenee akkuma Haashim beeku, akkuma maanillee beekuun maltaa barcumaa federaalaaf fiiguun it's very, very expensive. Maallaqa ka siyaasaa biyya keenyaa sochoosu. Kanaafuu deeggarsa baay'ee nu barbaachisa. Waanuma qabdan, especially United States citizenii ta'uu qabdanii, permanent resident green card holderii ta'uu qabdanii, lamaan sun hin barbaachisa.
Garuu namni nutti amanu abbaa fedhes ta'u ajandaa keenya visionii keenya fuulduraaf ka ummataaf dhaabbatu yoo itti amane dooneetii akka nu godhu amaneeforcongress.com yoo Google irratti barreessitan amaneeforcongress.com afotti visionii keenya argitanii visionii keenya ka District 4 federaala waan ta'eef District 4 bichaa miti Ameerikaa hundaayyuu visionii biyya keenya hundaa fi maqaa keessan, imeelii keessan, foon nambarii keessan yoo haala adda addaatiin nu bira dhaabbachuu feetan maallaqa qofa osoo hin ta'in yaadaan ummata keenya kaasuu akka vootii godhan goosisuu akka muuvmentiidha. Muuvmentii yoo jennu kun qabsoo guddaadha. Qabsoo ummataati. Waan baay'ee barbaachisa jechuun waan tokko lamaa miti. Amma yeroo kana keessatti dooneeshinii baay'ee nu barbaachisaa sooyyuu American citizenii taatanii green card holderii taatan amaneeforcongress.com dhaqxanii donate ka jedhamu tokkotu jira. Donate batanii sanirra yoo klikii gootan isinin mul'isa. Meeqa akka nuu kennuu dandeettan $5 irraa jalqabnee 250 yeroo baay'ee warri kaangresii fiiguu gara 250 yookiin 500 yookiin 1000 kennaa namni. Garuu namni hundinuu waanuma qabu yoo nuu kenne hedduu nu deeggara jechuu kaampeenii kennaaf fuuldura kennaaf akka jabaanneetiin akka Waashingtanii deemnee ummataaf dalannu. Making monthly ka jedhamu tokkotu jira ji'aan yoo kennan sunis baay'ee bareedaadha san nu wayyaayyuu because everyday campaigning keessatti federaala keessatti you have to be able to support baay'ee barbaachisa namni miliyoona baay'ee barbaachisa miliyoona lamaa gadi yoo raisii goote baay'ee si dhiba dhugaa especially nama waggaa 21 olachi ture yoo dorgomte especially yoo maallaqa warra corporationiif warra defense industry warra big pharma irraan fudhadhe yoo jette ummanni achi si erguu qaba. Ummanni achi si erguuf waanuma qabu baay'ee dooneetii godhuu qaba. Please Amane for Congress secure.actblue.com/donate/Amane achi dhaqxaniitiin akka nu deeggartan namooleen biyya adda addaa jiru maatii keessanitti himu Ameerikaa yoo jiraatan akka nu deeggaran maaliif yoo jette nu deeggaru miti kun siyaasaa ummataa deeggaru siyaasaan ummataa immoo ummata barbaachisa nama tokko lamaa yookiin nama 100 miti ummata hundaayyuu nama ijoolleen jira akka guddatteetiin biyya bilisaa biyya jabinaa biyya osoo rakkatiin nagaan akka jiraattu yoo feetan nu bira dhaabbadhaa je'eetiin yaada irra guddinna maallaqaan nu bira dhaabbadhaa je'eetiin isin gaafadha hedduu galatooma. Ulfaadho Amaanee Dr. Ashii waan jettu qabda? Waanuma Amaaneen jettee irratti achirratti filannoon hin jira. Namni martinuu haga hin ta'e boruu danda'a. Fakkeenyaaf back in the days, I think yeroo Obaamaan fiigu sanii Oromoon qalbiin isaa ka'in hin jiru. Namni martinuu baanuu barataa ture mallaqas baay'ee hin qabnu garuu namni marti mirqaanee kiisii ofii waan qabu baasaa ture. So Amaanee afillee namni kennaa haga danda'een akkuma isin jetti ji'aanis ta'ee yeroo tokko donation yeroo tokko illee ta'ee godhuu qabaa. Kana jechuun maali? Boru sanuyyuu himee rabbiin sanuyyuun godhini isin hin dhufti garuu usuu akka carraallee ta'ee argitee akkuma isin dura jette sanii biyya kanatti mo'achuuf mallaqni barbaachisaadha. Maaliif isin hadha nama waggaa 21 guutuu jechuun argitanii nama fakkeenyaaf Congress keessa dalagaa ture waliin wal dorgomuu jechuun nama imagine like nama gaara bisuudhaaf deemu jechuudha. Namittiin tun nama baay'ee beektii connection baay'ee jira. Kaampanii gurguddaa baay'eetu ka donation kennuufitu jira. Amaanee amma namni reef barachuu jira. So impressionii isa duraa kana first impression yoo namni keenya akka jiruun haga danda'e gargaareeni maybe warri namoonni biraallee as garagalee Amaaneen nama qabdii yookaan ammoo nama potentially injifattee waan deemaa jiru kana jijjiiruu dandeetti waan jiru itti amantee waan godhataniif namni keenya Amaanee gargaaruu qabaa haga dandeettaniin $5 gootanii 25 gootanii ammoo haga barbaaddanis bakka godhuu dandeettanitti jira. Amaanee gargaaraa ani gara kiyyaanii wanti jedhu kana. I think xiqqoo osootti dabale so maximum donation tokko ka jedhamutu jira maximum donationiin
2,200 yeroo lama nu kennuu hin dandeessan. So 5,800 kaampeenii kenna ammaa haga primary haga deemu ka waggaa kanaa namni tokko 5,800 nu kennuu hin danda'a jechuudha. So sanis itti dabaluu fedhee. I think akkuma Hashim jedhe corporationii irraa waan fudhataan jirruuf baay'ee especially namni small businessii qabu especially namni waa at least maatii deeggaruu danda'u osoo hagasin nu deeggaree baay'ee nu deeggara jedheetiin yaada especially the first few months. Thank you. Bareedaadha. Oromoon waan jettu Oromoon yeroo hedduu kun biyya baqaa kana keessatti agarree jirra. Asiin duras nama baqataa saboota garagaraas kan bakka garagaraatti dorgoman gargaaraa turre kaampeen godhaa ture namni Oromoo hawaasni Oromootis bahee tuutaan bahee sagalee kennaafii ture. Haadha ormaatu awwaallaa teenna lafa jala dabarsinaa jedhe namichi nama keessanii tuutaan baatanii bifa adda addaatiin akka gargaartan akka jajjabeessitan maallaqaanis warri qabdan akka arjoomtan anis gamanumaan yaada kiyya dabarsuu barbaada yeroo qabnu waliin Amaanee baay'ee hin tursiisnu yeroo gabaabaa nu qabdu keessa qusattee nu kennite Dr. Hashim yoo wanni jettu jiraatte hireesii kenne Ani ammoo gara kiyyaanii kana caalaan qabuuni yeroo biraattis dorgommii noo dhiyaate yookaan ammoo filannoo booda Amaanee dhiyeessinee waan isiin keessa dabarsite namni kenna maalirraa barachuu danda'a keessattuu dubartoonni muuxannoo akkamii Amaanee irraa argachuu qaban kan jedhu gaddeebinee Amaanee deebisnee kan mari'achiisnu ta'a. Xumurarratti hiree kanatti fayyadamtee Amaaneen hawaasa Oromoo kan Minnesota qofa duuntaan kan biyyoota garaagaraatis wanni dhaamattu wanni keessattuu dorgommii godhuu deemtu ilaalchisee akka dhaamsaatti wanni nama kenna himtu yoo jiraate hiree kennee fi sagantaa xumuraa san dura garuu Dr. Hashim wanni itti dabaltu wanni yaada kaastullee yoo jiraate Amaaneedha kaasiiti ani dhumarratti itti deebi'a. Waan biraa ani Amaanee irraa ooma amantii itti qabu irraa itti hima. Kana jechuun Amaaneen yoo dorgommii godhaartu kana injifatte dhukkubbii namni kenna asii haasa'u kana maraa akka ofiitti akka fudhattu ani nama akkasii beekuutti ijoollummaa irraa gadhaatetti kanaanuyyuu waadaa isinii gala. Because wanni waan shakku waan irraa hin qabne kun isii irraa jalqabnee maatii irraa jalqabee obboleeyyan isii irraa kan isin beektan kan isinis hin beekne irraa kuni waan beekamu so waan amfee akka Amaaneen bakka kiyya dhabuutu 100% hin beeka kana. Namni kenna ammoo carraa argatan tana don't miss it. Namni akka carraa ta'ee dhufaa yoo namni uf kennee ammoo uf afoo bahutti namni kennallee carraa kana fayyadamee akka waan ani ufii kiyya uf afoo bahee waan kana wiin godhu yookaan injifachuuf deemaa jirutti namni Oromoo ala jiru martinuyyuu akkasitti osoo fudhateetiin waan kana harka ofiitti galfatee injifatee injifannoo isin injifatte sana ammoo nuundi kennaa yoo akka waliin argite celebrate godhuu dandeenyuuf nu gargaara isin jedha Amaanee itti fufi. Thank you. Hashim hedduu galatoomi. Wanti an jedhu fedhu dhugaa abshir hin dandeenya akka mo'achuu dandeenyu maaliif hojjettan nuti akka sabaatitti waan baay'ee mo'anne survive goonee waan hedduurra darbinee bakka kana ga'uunu anaaf mo'annaa kanaafuu sodaata akkas hin qabu. Maaliif hojjette humna baay'eetu nu bira jira humna baay'eetu nu faanaa jira especially haadholeen teen yeroo guddatan maatii baay'ee dhabaniitiin rakkoo adda addaarra darbaniitiin ammas lubbuun jiraatan ammas hawaasa keenyaaf ummata keenya baadhatanii deemanirraa kan ka'e ani kun natti ulfaata jedheeyyuu haasa'uu hin danda'u maaliif hojjettan privilegii baay'ee qabaa biyya bilisaa jira anaa fi kana qofa osoo hin ta'in waan baay'eetu narraa eeggama jedheetiin yaada kaangiresii qofa osoo hin ta'in. Saniin alas hedduu isin jaaladha akkuma Hashim jedhee anu dhaladhe irraa gammaa jaalala hawaasaatiif jaalala uummata keenyaatiif jaalala siyaasaa jaalalaatitti waan amanuuf ani shakkiis akka malee akka ajandaa uummataa akka bakkaan ga'u sanimmaa shakkiin takkas hin jirtu
Saniin ala immoo ofitti amannu wal haa jajjabeessinu fuuldura deemu namaan duuba deemuu baay'ee na jibbisiisa Haashimiin beekaa. Positivity baay'eedha. Bakka feetes na ergitu opportunity itti amana. Nama opportunity itti amanu nama waan tokko yoo ofitti amantee yoo saba keetitti amantee uummata keetitti amantee ajandaa keetitti amantee akka bakka tokko geettu nama akkasitti amanu shakkii takka malee akka mo'annuun beekaa garuu walitti laafuu haa dhiifnu walitti haa amannu wal haa jajjabeessinu isin jaaladha addas borus iftaanis isiniin boonaa kanaafuu hedduu galatoomaa jedha. Thank you so much. Ulfaadhu Amaanee anis xumura irratti namni kenna dargaggoonis dubartoonnis manguddoonis namni ga'eessaatis bifa adda addaatiin wal ijaaree hawaasa biraatis kan Oromoo hin taane baqataa adda addaa akkasumas immoo warra lafaatis kakaasuudhaan Amaaneen dorgommii kana mo'achuun Oromoon mo'achuudha baqataan mo'achuu akka ta'etti hubatee bifa adda addaatiin Amaanee warri maallaqaan deeggaruu hin dandeenye sochii akkasii keessatti nama kakaasuun ollaa keessan kakaasuun qooda fudhachuun barbaachisaa akka ta'e anis gama kiyyaan dhaamadha. Dr. Haashim yaada xumuraa yoon qabaanne Amaanee kana caalaa qabneen tursiifnuuni gama kanumaan daawwattootaa fi hordoftoota WBC nagaa itti dhaabne Amaanee fi Dr. Haashimis turtiin waliin gootan ni fi galata guddaa qabdanii keessattuu Amaaneen ammoo dhiyaattee waliin marii godhuuf yaada muuxannoo siin jijjiiruu siitiif maqaa daawwattootaa fi hordoftoota WBCtiin hedduu galateeffadha. Dr. Haashim yaada qabdaa yaada xumuraa? Bas Amaanee bira dhaabbadhaa wanti jedhu sanii rabbiin yeroo biraa ammoo kana caaltuu dabaletti nu hafidu bakka isin geette numartinuu hin hordofna. Jabaa Amaanee. Ulfaadhu. Galatooma, I love you. Ulfaadhu daawwattoonni fi hordoftoonni WBC mariin Amaanee Badhaasoo fi waliin goone ani fi Dr. Haashim kan hangammaa hordoftanii waa hedduu asirraa barattan abdii jedhu qaba keessattuu dhaloonni ammaa dargaggoonni dubartoonni akkasumas immoo hawaasni keenya bal'aan akka Ameerikaa qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa jirtanit